Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya keessumaati. Qophii keenya keessumaa irraan tanaa gabbaanee alatti keessumaa ajaa'ibaa tokko qabannee dhufnee jira. Keessumaan irraan tanaa wajjin jiru nama akkam eenyu laata waan jiru hawali ilaalu ta'a keessumaan keenya bu'aa fi bahii jireenya keessatti dabarte akkasuma mudannoo fi muuxannoo isaa irraa waan hedduu akka baratanii fi akka itti bashannantan abdii qabna. Hanga dhuma sagantaa teenyatti nu waliin turaan ammoo afeerraa teenyatan kabajaati. Egaa keessummaan teenya irraa akkuma agartan kana nama isin haara wallee miti amma dura Forex Entertainment fi gara adda addaatiin ni beeytanii yaamicha keenya kabajjee yeroo ta'e qaalii aartaa gootee asitti nu argamuu feete kan mallee irra deebinee galatoomsinya. Afeerraa deddeebisanii afeera qosanii fidduu galatooma hojiin keessan akkamitti hojii goonsaatti hafuun ja'a. Akkuma beekamu gaa maqaan kiyya Ilillii Ahmad Saanitiin jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaa Dakicha Araddaa firii jiru aanaa Habroo ona Carcar keessa kan itti dhaladhe. Kana durallee waan hedduu takka addaan nu baaftee jirta. Ati nama bu'aa fi bahii jireenyaa kana keessatti waan hedduu dabarte. Kana dura dhimma uffata aadaa diizaayin godhuutiin wal qabsiitee waan hedduu uummata keenyatti keessattuu aadaa Harargee ona Carcar uummanni ibsuu akkamitti akka uffatu nama diizaayin godhee fi yeroo ammaa uffata silaa lafarraa baduuf ka'e deebisee hawaasa kana uffata hawaasa kanaa akka Oromoo fi namni Oromoon ta'inii fi addunyummaan turuu garti. Oromummaanuu keessattuu dhaloonni naannoo saniitu waan hin beekne irra deebitee agarsiisuu keeti kan bal'inaan kaasaa turte. Har'a ammoo san qofa osoo hin ta'in bal'inaan wanni kaafnu waa'ee jireenya keetii. Ati nama bu'aa fi bahii hedduu keessa dabre biyyarraa bahee biyya biraatillee hedduu jiraatee beeku akkasuma nama muuxannoo hojii garaagaraa qabuu fi waan hedduu hawaasa kana keessatti illee sosochii garaagaraa godhuu fi hawaasa biyya baqaa kana keessatti dadammaysuurraa kaasee karaa qabsootiin, karaa diinagdeetiin, karaa gargaarsa namoomaatiin wantoota hedduu godhaa turedha. Wanni har'aan kana irraa dubbannu dhimmoota kanaan wal qabate jechuu barbaadeetti. So mee gara tanii osoo hin dhufin dura jalqaba akkaataa guddina keetii fi ganda dhalatte sanirraa kaasii nutti himime. Galatoomii dhugaa dubbatuudhaaf ani abbaa kiyyaaf hangafa akkuma nama dura hime ilmoo hangafa ta'ee haadhaan qabu ijoollummaa kiyyarraa jalqabee garuu cimina abbaa kiyyaatiin akka ilmoo haadhaan qabnetti hin guddanne akka ilmoo namaa ani horillee eegee hin beeku re'ellee tissee hin beeku abbaan kiyyaa haati tiyya taduuti rabbi rahamtaa godhuuf tajirtu immoo warri abbaa kiyyaa jechuun buleeyyaan kiyya horte kuni. Dhugumatti nama rabbillee sodaatu haa ta'u immoo cimina jabaa haa qabu abbaa kiyya jeetin amana. Akka namaa yoo bishaan naa jarkaana fuudhee deemu akkatti na argee nan dhiisu maaltu kanas daleessise jaa. Ijoollummaa kiyyarraa jalqabee dhugatti hoggan akkatti of duuba deebi'ee ilaale haala namoonni ijoollee namaatti guddatanii fi akkanatti guddadhe hedduu wal dhaba sammuu firiin hin guddadhe. Ijoollummaarraa jalqabee diinagdee abbaa kiyyaa dhuguma rabbitti inni lafaa kaafadhaa yeroo hedduu amatatti wanni na barbaachisu guuramee udatti kophatti naa goofamee naa naqama. Takkaa diinagdee wal dhabee hin beeku garuu diinagdee keessatti guddadhullee wanni sun muuxannaa guddoo naa kenniti. Maaliifii amma namoonni tokko tokko ijoollee maallaqa ni dhiyeessanii qarshiin dhoowwaa wanni sun sammuu ijoolleetti vaayirasa taate akkanaan fudhadhetti. Yeroon duuba jabaadhu gara magaalaa Deefoo guddina kiyyarra guddaa hunda kachitti dhaladhu malee magaalaa Deefooti. Magaalaa Deefoo kana keessatti eessummaan kiyya hoteela qabanii ani nama faxina ijoollummaarraa jalqabee Ayyuu Caaltuu Siyyoo warra abbaa kiyya kakkaa'u bakka bu'aa abbaa kiyyaa obboleessa abbaa kiyyaa Ahmad Shoomar Khaliiloo sarraatanyaa qaban sarraatanyaa tanaan addaan hin bahu haga inni naan lolu takkatti maali ati fayyaan qabdu naan jiru takkatti muuxannaa guddaan fudhadha hoggan isaan bira dhaqee kushiinaan bahu maalin jaa gaafa Deefotti eessummaan kiyya gallu maxaama guutuu anaa qabee dhaabbataanii nan dalagaa hojii harkaatiin beekaa muuxannaa kanarraan fudhadhee biyyumattuu alhamdulillah hojii garaagaraatiin hojjetaa ture. Maxaama eessumna kiyya bane guddaa akka malee sossoosaa ture amma ijoolleen Deefoo ni beekanii mana Illicheeppii dura Deefoo keessatti namni ijaare eessuma kiyya mana san ijaaruu keessatti hojii keessatti nama qooda guddaa qabu raayaan ni beekan isaan hundinuu nama hojiin tattaaftaa ture kana booda gaacarraan akkam biyyarraa bahu argadhee biyyarraa baanis jireenya hagan jiraadhe alhamdulillah jireenya mataa kiyyaa bareedan jiraadhe jireenya warra keenyallee jiru hanga isaan naa ta'an sanillee ta'uu fi baalu. Tattaafadheetiin jira jeetiin itti amana. Hedduu gaariidha. Mee biyya keessaa gaafa baatu biyyoota hedduu akka deemtuu fi muuxannoo biyyoota hedduurraa akka argatteedha
odeeffannoo qabnu gaafa biyyaa baatu eessa deemte? Gaafa Qoqqofaan kana jee alammadaati. Biyyaa bahuma kanaa akkamii yaadde amma? waan ajaa'ibu biyyaa gaafa san keessa namni hedduun baharaan deema. Ani immoo qooda namni baharaan deemu kan takka sammuu xiyya keessa fudhadheen beeku maaliif na yaada namni kun akkamitti biyya ofii keessaa bahee baharaan karaa dheeraa deema jeetii yaada. Naaf raashoo masaanii akka malee walitti dhiyaanna. Bakka jirtu rabbiin nagee ishitti haa ta'u ishiin carraa bareedaa argattee ammaaf Ameerikaa jiraatti. Teenya rabba kadhanna jimaa kana qabaanee beektaa. Gaafa biyyi jirtan ammoo. Halkan kan ulaa tana cufannee anis mana keenya keessaa mana amman deefoo isma kiyyaa kana keessaa kibrii takkan qaba ishiin mana isaanii keessaa kibrii takka qabdi. Jireenya keenya jireenya firiidha. Jimaa kana fidannee halkan kana guutuu jimbiilfannee yaa rabbi suudii nu geessannee rabba kana. Yaa rabbi suudii nu geessannee teenya rabba kadhannaa dhuma jennu ishii carraan dhufeef Naayiroobii na biraa deemte. Naayiroobii waggaa deemtu akka malee amata takkaaf yaani haala ishillee rabbi rahmataa godhuuf amaanaa irra dhiiftee deemte. Bas nan daadar kaayee ishii dhabuu fi haalaan bareessanis dhabuu namoota walitti dhiyaadhu ishii malee akka malee ture. San booda maaltu na qunname ishii Naayiroobii irraa rabbiin as deebise. Waggaa Naayiroobii irraa deemtu obboleessi ishiidhaa Umar Khaliif fiizaa ergee fi rabbi rahmataa godhuuf abbaan Bakriidha. Abbaa Ahmad Bakrii yoo jechuun inni anaaf fiizaa ergee haa galatoomu. Fiizaan sun ammoo naaf hin dhufne nama biraatu dhufe. Namni harka guddaa waan san keessaa qabu Muktaar Hussein fi Kiimiyaa haala daraartuuti jeetin galatoomfadha. Isaan tunaa kan fiizaa sanii nangaa haareetti carraa Suudi Arabiyaa deemuu argadhe. Yeroo waan kana argu yaa Muktaar abbaan kiyya natti hin dhiisu naan eessuma na amansiisaa kootu jeena fuudhee Muktaar daficha na geesse maallaqa gaafa san keessatti qarshii 6,000 namaa kennu jechuun maallaqa xiqqaa miti beekadhu. Akkas abbaa kiyyarraa 6,000 fuudhee naaf Muktaar gammachuun ol deebine. Du'aayin tan deeqee balamtee. Dhageelee deebii ammoo. Achirraa kana waliin Suudii deemu. Keeniyaa deebitee? Keeniyaa deebitee. Haya. An salaasaa ishiin salaasaa Suudii seentati an isniina Suudii seen. Torbaan tokko wal jala seenne Suudi Arabiyaa. Aboo du'aayi akkas taate du'aayi nu godhe mallee. Du'aayin teessa lamaan buutu. Tole gaa hedduu galatoomii akkasitti Suudii dhaquun timtee turte. Suudii karaa taariibaa namni jedhuun kanaan osoo hin taane ati karuma xayyaaratiin karuma seera qabeessatiin dhaquu keeti jechuudha amma. Tole Suudii dhayite. Suudii tana erga dhayite Suudii tana akkamitti agarte mee biyya Suudii tanatti gaa namni rakkoo adda addaa himaa akkasitti yeroo ammaa tan gaafa katanii tan beekne malee wanni adda addaa jiraachuudha haa agarre. Mee waa'ee Suudii egaa akka jettee Suudii dhayite booda maal akkasii mudate Suudii akkamitti akka agarte nutti ka'umsi kee jireenya kan kee biyya Suudii akkamitti eegan? Suudi Arabiyaa eegan dhaqee dhugaa dubbatuudhaaf jiruun biyya namaa akka jiru biyya tan teetis hin taatu. Haa ta'u immoo namni tokko hoggaan hojjedhe jedhee murtii mataa ofirra kaa'e waan hin dalagamne hin jirtu. Miidhaan adda addaa jiraatullee dhiibbaan adda addaa jiraatullee Suudi Arabiyaa yeroo saniif biyya bareedduu biyya hojjettullee waatti argattu turte. Dhiibbaan nama waraqaa hin qabneetii fi namoota kaanii tokko miti garuu namni kan kee jijjibaan si dura jiraatu hedduu barbaachisaadha. Haa galatoomu adeera bakkiyyoo rabbiin jannataan isaa qananiisuun dura jira. Yeroo waraqaan teenya rakkoo argattetti illee waraqaa isaa nuu kennee waraqaa isaatiin hojii adda addaa bakka adda addaa yaani jireenya Suudi Arabiyaa irraa waan dhuguma rabbitti qomadhu hin qabu. Haala bareedaa keessan ture dalagataatiin ture fayyaatii yaa wajjin alhamdulillah namoota hawaasaa achi jiru wajjinis jiru bareedduu jiraataa turre. Ilangaa guyyaa keessaa deemutti jiruun yaa gaddan qabdu jechuuf hin jiru. Tole gaafa Suudii dhaytu akkaataa Suudiitti dhaytu nutti himtee jirta. Suudii tana keessa namni bu'aayii godhatanii maal jettanii akkasitti Suudii tana dhaquudha hawwii akkasii qabaatan gaafa dura Suudiitti gabbuutu akkuma bu'aayii itti godhataa turtanii fi biyya irraa yaadaa turtan san ture. Wallahi bitti namaa akkas hin taatu. Bitti namaa akkas hin taatu. Wanti takka kasi afaan deebitullee ni jirti maali yoo jette. Tokkoffaa biyya afaan hin beekne biyya nama kana waan kana jaan beeknetti deemta. Akkuma isin jeegaa faamilillee nu durarti faamilii nu dura jiraatullee rakkoon guddaan ture kan hojjettu mana namaati. Hojiin dhayinaa hogga dhayinee mana arabaa deem maal fidii tana fidi sin jaanii hogga deemtee waan kana fidetti waan fiddu hin beektu. Akka carraa ta'e immoo ani guddisa ilmaanitiin na qunname ijoolleen qofaan qaba warri sarraatanyaa hedduudha qabanii. Ganama hoggan lafaa ka'e ijoollee irraa na dhiqaa madarasaan qajeelchaa nan sossoba ijoolleen uumamatti na jaalatti. Karaa keessan amata 2 ture.
amata lamaan kana keessatti immoo ganama waggaa lafaa kaa ijoollee qajeelchee fatara godhee waan isaan barbaadan godhee kaayee fi madrasaa baasattiin gabbaasa sammuu dol deebiitee rafaa haga isaan dhufanitti kifilii takkittii naaf isaa waliin bullu sana afee nan rafaa warra biraatiin waa hojjeta. Carraan hamaan akkasii nan qunnamne dhugaa dubbatuudhaaf. Carraan hamaan akka namni Oromoodhaa argu sun. Gaafa turuu dhiitan osoo biyyaa bahu baadhe jettee akka ati ishee nuti si godhe hin jiru jechuudha. Takkaa gaddeen beekan dhugan siima. Maal ni beektaa? Wanti akka gosi qunnamte ati nama jabaa ta'uu qabda. Ijoollummaa irraa jalqabee dhugaa akkan biyya keessatti tureef akkan biyya sana hoggan dhaqu arge tokko miti. Nuti mana keenya keessatti yeroo hedduu namni bira taa'uu namni waa hojjetuu fi hatta haga baadiyyaatti ga'uttillee horii eegumsootaati nama amataan horii fudhatee eegutu jira. Carraan akkasitti ajajamee waan hojjechiisu sun qunnamee qaban jirre hoggan na qunnamtu nam murteessi mataa kiyya irratti. Namuu akkamta keessa kutaa obsuun qabaa. Maalin jaa kana keessatti immoo abbaan kiyya naaf bilbila hogganaa bilbilee almooti bilisummaa itti gabrummaan abbaa kiyya biyyootumtaa ganta gaariin jirtu biyya gaarii biyya bareedduu bakka kanaatiin jira laawwama takkan jaannan dhossa waan keessa jiru kana maaliif duraan na dadhabe waan ta'eef isa gaddisiisuun fedhu akkas keessa ture garuu haa ta'u bitti namaa akka feetistaanan sin gammachiiftu wanni si gaddisiisu doonuma jiru eega sirratti murtoota kabooda aamin jettee fudhatu qabda. Cimtee keessa dabruu danda'uu qabda. Namoonni keenya immoo saayikiloojiin namoonni miidhaman dhugaa dubbatuudhaaf hedduu jira. Sammuun ka miidhamtee, ka maraatee, ka qaamaa hir'atee, ka imaararraa of darbee du'ee rakkoon biyya namaa keessaa takkaa lamaa miti. Akka hawaasa keenyatti yoo ilaallu wali nama gaddisiisu hedduu. Akka mataa keenyatti immoo ani hin beeku arabas hoggaa wal lolle qiyaamumaan irra dhaabaa ni maraattuudha jedhamtu ofirraa nagalchanii numan galaa. Wanni hamtuun akkasina qunnamte hin jirtu gama kiyyaan. Tole hedduu bareedaadha. Gaafa biyya Suudii tanaa fi biyyuma Arabaa hundaa'u rakkoon garaagaraa hin dhabamtu akkasuma immoo namni gaafa waan keessa dabre akkuma nu haaftanii cimanii keessa dabruun hedduu murteessaadha. Biyya Suudii tanaa waggaa meeqa turte? Waggoota turte kana keessatti mudannooleen si mudatan waan akkam faatu jira. Fakkeenyaaf waan ati irraanfachuu hin dandeenye waan garaagaraatu nama mudata. Wantoota gaddisiisanis ta'uu danda'a. Wantoota nama gammachiisanis ta'uu danda'a. Of course namni biyya namaa keessa jiru mudannoon guyyaarraa nama mudatti. Keessattuu gaafa turan dhayitee afaan hin beekne irraa jalqabee erguma silaa biyya tan keessa turte illee wantoota garaagaraatu nama mudata. Waan nama gaddisiisu ta'uu danda'a. Wantoota nama kofalchiisan ta'uu danda'a. Wantoota nama gammachiisan illee ta'uu danda'a. Mee wantoota kanaa wal qabsiisii waggaa meeqa achi keessa akka turte nutti himite waan achitti mudate illee nu kaasi. Darbii keessa waggaa 10 ture. Waggaa 10 kana keessa gaaf tokko dhuguma rabbitti waan du'aa jireenya iddoo jedhamu tokkotu nu qunname. Mana tokko ji'a lama dalagee ji'a lama ergan dalagee booda manni isaanii hojiin isaanii akka malee guddoodha. Uummata Arabaati. Galii nama fidadhu naan jedhan. An dalagaa dadhabee nan galannaan nama fidadhu naan jedhani. Muciyyoo abbaa mana kiyyaati wajjin ishee ilmaan daranii Bissii jedhaniini Bissii Ahmad jedhaniini ammallee Suudarabbii jirti. Ka'ee fuudhee mana hojii sana of bira geesse. Ani dantaarraa haadhu ijoollee Arabaa tayyoo isaan waa dubbatanis mucoon ijoollee amma yeroo san lafaa haatu obsaan qabdu. Mucaa warra manaatiin wal lolanii mucaa warra manaatiin hogga wal lolan nis dadhabee tan dabree mucaa warraa tume hogga mucaa warraa tumu abbaa fi haadha nuti dirmachiisanii faamiliin isaanii guutuun dhuftee halkanirraa sa'a 9tti lafa akkam yoo jenne asii fi 6 Oktoobar halkanirraa sa'a 9tti manarraa nu ari'aa waan takka kan nuun kanneen wala maallaqa nuun kanneen walaa huccuu tanya nuun kanneen nutuu nu fattashanii nu baasan. Amma kaanee jabeenya keenya wajjin hottumaan hin qunnamanii jee mucoon tun ijoolleedha. Hin sodaatin hin qunnaman nagayaan gallawaa takka yaadin jeetin ishii jajjabeesse abdii kute'an. Khalaas arra yaani qabamna yaani dhumna. Kaanee waggaa baanee hawaalee haga daqiiqaa 20 kana mana isaanirraa deemnu taaskii tokko Yamanii arganne. Yamantichi edaa kadhame ofiifu takka hin beeku bakka kanatti nu galchee Manfuaa shaara 60 nu galchin jeen shaara 60 gallamanaani. Mucoon turis anuma bira galti. Amma go shaara 60 kanatti nu galchin nu namicha eessa nu geesse ofee diiraa bakkatti nama qalan. Bakkatti nama qalan nu geesse. Diiraa jaaniini warri waa balleessa kun hundi jummata faamilii isaanii achitti yaamanii namoota adda addaa achitti yaamaniiti guyyaa jummataa achitti nama kana mormarraa hara warra waa balleessa kana. Warricha keessa gurraachumni isaanii bineensa fakkaatan. Amma namichi canqal billawa guddaa kana uffatee deema. Suudiidhaa kuni dhayni seenne ulaatan. Hin beekne nuti andachiin beeku yamantichi dachiin beeku mucoon nama geessu halkan sa'a 3. Amma yeroo kana namicha kararraa gaggorraani
yaami namicha kanutti yaamini deemin jeen afaan marabaate namichi kun naan taane namicha kanutti yaamini deemin jeen jennaan laanan gaafadha karaadhaan gaafadha yaa namicha kan karaan gaafatini ganda kana keessaa bayi bakka seente kana keessaa bayi karaa biraatu nu baas anu haga tokko nan beekaa sin garsiisa karaan jeen amma rifadhe namicha kan oggodargu amma namichi didee amantichi namicha kana tarbeessa sallate nu gaafadhe yafe aboo yaa aboo namicha na bakki tunti jiru tun diiradha nutti gaafatin ummata kanaa deem didee mitire itti dhaqeen makiinaa biratti dhaabee gaafate gaama amma baatamu akka isaan baatu qofa jeen morma kan kee kana lafatte si garsiisa dawaa keetiin jeen gaama dhaabbadhee mijoon turrifattee akkana godhatte akka tollatti amma bisiin jeen wanni takka hin jirtu ni galla rabbii wajjin waa takka yaadini dhusitaa hin jeen hirreeffatini amma edaa namichi hay ummata nama qaluu bari nu jee ilma haraamsiin nu qalchiisu nu fidee baaftamu akka isaan nu baaftamu amma nu gahaa ufuma jajjabeessu malee onneen tiitoon akka 77 dhadhaatti amma gaacha keessaan uni baase oggo sanirraa achi baanu anis karaa beekee baanee galee yaabisiin jeen wallahi arrabooda deebi'ee manuma araba jaamuun dalagu jeenan hin dalagu itti ishiinis hayya jennee baatii takka tetteenye mana usnee ijoollee maal taatan numa jee namuun tulachuu dalagarraa hin teenyu namuu ni beeka ijoollee maal taatan nuti abadan asii miteessu nu qalaa manuma su'uudii ol deebineen dalaynu amma guyyaa sanarraa haga tokko gombulu arrabbii mana Suudaanii takka Suudaanii mujannisa jinsiyaan isaanii Ameerikaadha rabbi naa baase ishii Masrii rabbi baaseef Masrittiin isheen sun ni gaariidha Suudaantii ni gaariidha eegan gaafa biyya tana dhufutti biyyarraa bahutti Suudirraa bahutti ganda Suudaantaa san dalaguu ture isheen ganda Masrii san dalaguu turte booda gaakiraan ugaa qaraarri jajjabaatee haalli sulfaatee namoonni qaamaa qabu akkas jiraatu hin danda'u maal jedhani amma na hidhaa seenuun fedhu isa warri tattaa'u fetan ta'a jeetirree haanti jettuun xiqqoodha luboota jetana fudhadhee bahe Suudii keessa waliin an guyyaa gaddaa fi maddu Suudii keessaa guyyaa sanii guyyaan biraa gaa haalli nama qunnamuu adda addaa haawanii ni jira haa ta'u immoo haalli fokkataan akka malee waggaa hunda sammuutii keessaa nan banne waan kana jechuun siin jedhu. Tole hedduu gaariidha. Mee ati egaa ijoollummaadhaan akka biyyaa baatee biyya Suudii sanillee dhaqxanii deemte biyyarraa ba'anii egaa ijoollummaadhaan biyya san dhaqanii waa hedduu arguun hedduu ulfaataa keessattuu umrii ijoollummaatiin biyyarraa ba'uun waan hedduu akka barchus godha akkasuma ba'aa osoo umriin ta'in gahin ba'aa hedduu itti gaafatamummaa hedduu akka irratti fudhattu godha. Waan kun ammoo barumsa hedduu sii kan yeroo saniif si miidhullee ati achuma bultii ijaarrattee achumatti ilmoo dhaltee faamilii gargaaruu jira ilmaanii fi tajaajiluu jira abbaa manaatiif yeroo kennuu jira wantoota garagaraati. Amma namni biyya baqaa kana keessattuu bultii fiitii fi ilmaanii fiitii fi jireenya san gubbarraan faamiliin biyyaa waan namarraa eeggatu jira. Mee wantoota kanaan wal qabsiiftee maal nutti himtame? Namni tokko jireenyi dhugaadha jireenyi ba'aadha. Ba'aan ammoo gargaarsa fedha. Ba'aan takka hoggaasitti dhufte gargaarsa feeti. Ani gaafa micooti jedhee ilaaji'a sagalee hojirran ture. Maaliifii dirqamaa mataa kiyya gubbaa jira. Obboleessa kiyyaan biyya barsiisa. Jireenyi mataa kiyyaatiin qaba. Faamilii keenyarraa obboleessa kiyya anaatu fudhate. Abbaa kiyya naa barsiisa. Ati waa isaa sin laalchisu narratti dhiisi jeenii. Jireenya keetilleen abbaa manaa qofarratti hin dhiisa yoo jette irra jigaa jireenya sammuutiif illeedha. Bareedaan ta'u. Dubartiin takka ciminni ishii maali bakka jirtu san keessatti waan dandeessun utubuu danda'uu qabdi. Utubuu danda'uu qabdi. Waan biraa yoo dadhabde jireenya mana keessaa mataa walitti qabu alaa xiqqaattee guddattee waan inni fidu san walitti cimbisu san bira dabree immoo ofiifis karoora kaatu. Sudurabiyaa keessa kan hin jiru ani yeroo dheertuuf eegan bultii seene mana namaa akkasiin dalayne yoomiyaan deemee dalagaa. Yoomiyaa reehaan tiyatan ishii ji'a lamaa bultii 40 eegan ulma bahee booda ji'a lamatti ishii qaatiin deemee dalaga. Maaliifii dalagaan dhiiraa jiraatullee ganama baasa bobba'anii ni galanii zuurii booda firiidha egaa ijoollee arabaa madarasarraa galchan. Reehaan tiyatan dhiisteen ganama bahee ganama akka siifaatti gala. Yeroo kana keessa sa'aan hin dalagaa sa'aatti qarshii 25 hin dalagaa guyyaan 600 galchu. Guyyaan 400 galchu. Guyyaan 500 galchu. Guyyaan walitti dhaabee kuma dalagee galuun qaba. Kummaan isaa agarsiisa of utubuu. Yoon jireenya kiyya kana lakkeen haadha bultiitii manuma kana keessan ol garagalee immoo jireenyuma kiyya kana distumaa fi makharaja hedduu ta'aa jee kunoomin teetis ni qufti gargaarsi namoota kan kee dadhabaatis ni hafa rakkoo keessa galta. Kanaaf namni tokko hoggaa hanga fayyaa qabutti hanga cimina qabutti iftindee faamilii ofillee gargaaree jireenya ofillee tasarrafuun bareeda. Kanatti aansuudhaan jireenya mana kiyya keessa pilaanaan kaadha. Abbaa mana kiyyaa hojii jiru keessa takkaa nyaata alaa nyaateen beeku.
uumamatti nyaanni alaan fuudhamu yeteenya ganama akkuma namni godhu ganama kaayatan fatara godha shaayin dhaaba bunan dhaaba laaqaadhaan qopheessa mana namaatis nan dalagaa sanbira manuma kiyya kana keessatti suuqal jaamiyaa bakka jaamurraa diriyoota shiita maal fidee asumatti buusee manuma kana keessatti gurgura. Okay, hojii ammaa asitti dalayduu kana achitti illee. Ni maraattee naan jennati fayyaan qabdu ni maraattee nama maraate wajjin maraadduanii jaamiyaa na geessa asin geessu nama biraa laallarratti fayyaan qabdu nama fayyaan qabne wajjin maraatu hunda qabu. Ati maallaqaas maraachee maal jeen lolaa beekte ati duraanuu fayya qabdaa miti nagati jetan dhiisee biraa deema fa'a. Hoggana na baay'ee uffadhee hayee gabbee dirqama isaan mas gabbee bakka na warraa bita dusan nageessa achirraa fideetan guyyaa jummataa afaan boqonnaa qaba jummata zuurii dalageetan zuurii booda boqonnaa qaba. Kana keessatti hangan taa'u sun suuqal jummaa san dhaqeetiin meeshaa manatti buufadhaa meeshaa shiita diriyaa fooxaa waan adda addaa dalagaa tiyyataniin baatiitti dalagu malee dalagaa tiyyataniin yoomiyaa dalagu malee bu'uura mana keessaa qabataa hiyyaatiin qaba. Hummaa siifi gargaarsa nama keetiif illee sitti ulfaatu namoota rakkatirrallee gargaaruutti sitti ulfaatu yaani bu'uura kan keeti jireenya kan keeti. Kana keessa dhugaa dubartiin yeroo takka ta'u ofiiti takka ta'a maatii ofiiti takka illee abbaa mana ofiiti. Ani subhaanallah hedduu nama nan dhoowwine rabbiin hagan jiraadha keessatti. Rehaanti yaani takka akkatti ol qabee sossobiyoon sin jenaa hajibi. Ijoolleen hedduun na bira jiraata. Ijoolleen na bira jiraachuun jumcootan sa'asaatti walirraa butanii ishii quban qabu. Hamzaleen akkasumatti guddifni isaan hin rakkifne alhamdulillah. Waan jireenya kiyyarraa rabba kumadhuun qabu rabbiin kiyyanatti hin rakkifne alhamdulillah. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya keessummaa ammallee akkuma itti fufetti jira. Qophii har'aatiin gaa dubartii jabduu takka dubartii cimtuu biyya baqaa keessa biyyarraa baqattee ijoollummaadhaan waa fi bahii hedduu keessa dabartee wantoota hedduu milkeessitee fi akkasuma biyyoota garaagaraa keessallee jiraachaa turte. Amma immoo biyya tanatti ammallee biyyuma baqaa keessa waliin jirru takka haadha siiqqee ilillii hamsaanii yookaan haadha hamsaatii wajjin qophiin keenya irraan tana keessummaa ammallee akkuma itti fufetti jira hanga dhumaa sagantaa teenyatti nu waliin turan affeerraa ta'ee kabajaatti. Tole mee amma kanatti aantee immoo waa'ee biyya baqaa gaa Suudii keessaa akkasitti turtanii dhumarratti mee Suudii tanarraa akkamitti galte? Waan baateef san milkeessiteeti moo dhuguma waan silaa Suudii dhaquuf duraan barbaadde namni tokko gaafa biyyarraa bahu waan barbaadu qabaamte waan san milkeessiteet naaf gaha jettee biyya galte moo osoo yaadin qabanii si galchan moo dirqama jireenyaatu biyyatti deebise? Gaafin kee bareeda. Dhugaa Suudarbiyaa keessa gan ture waan ani hojjetin hin jirtu. Diinagdee yoo taate hojjedhee garuu waan rabbi nama nyaachise nyaatanii yeroo Suudarbiyaa keessa hojjechaa jiru qaraarri dhufe yeroo qaraarri dhufu seerri mootummaadhaa akka malee jabaate warri waraqaa hin qabne manas kireeffatuu hin danda'u hatta haga gaas ammuubaa gabbee naqatuu hin danda'u janta akka ga'anii garuu abbaan mana kiyyaa iqaamaa qabaa rakkoo dhimma mataa kiyyaa qofaa miti kana rakkisu yeroo sadii Fireehaan xiyyaa harkaan qaba ilmoo ji'a amata 2 ji'a 8 oo amata 3ti. Kana keessatti nan taa'eeti yaadee ani khalaas galuun qaba. Dinagdees lafaa qabna. Baay'ata waan biyyatti galullee jireenya mataa keenya hojii irratti hin bobbaanu lafaa qabna. Waluma mariin abbaa mana kiyyaatti wajjin lakkee an galuun qaba. Taa'ee qaraara kana eeguun qabu. Ani mana hidhaatis taa'uu hin danda'u nan galaa ati jiraadhu. Hayyee maal goonu hajamuratti yaada bareedaa wal mari'achiifnee dinagdee lafaa qabnullee walitti qabannee amaanaa nama yeroo san keessatti akkaan amanamaa jedhamu. Abdukariim Sheessiraa bira keenye gala murteessi. Yeroon biyya galuu waa lamaan qabadhee deeme duraanuu. Namoonni keenya kan adda addaa ni jiranii warri Suudi Arabiyaa bira dhufan Awustiraaliyaa irraa. Ati nama akkatti asii dalagu taatee biyya baqaa tana keessatti Suudii tana keessatti hin cabini hara biyya baqaa deemi carraa siif laallaa waan jedhamu abdiin haa kaayaa turanii. Yoo bittee asii tolte biyyan taa'a.
Baamana khiyyaa kana yoo bitti natti hin tolin ammoo nan deema. Hamzaa garaa gabaatu khiyyam beeku yeroo sanii fi Rehaan haayyoon tiyya Rehaanaa fudhadhee ba'uudha. Ammas wanni akka malee gaafsan keessatti ulfaate ilmoo galchuudhaan dhugan seema. Ilmoo takka fuutee ilmummoo fi deesse namatti kennitee namni fuudhee dirree xayyaaraa si geessee wajji qabamee wajji min hidhaa taa'ee galuun ani naaf biratti fudhataman qabu. Akkuma beekamu gaa ilmoon sodora beetti dhalate kaargoo godhamti. Micoota inni galchinan galchinu irratti wal lollanaaf inni yeroo hedduu ani micoota yoo wajjin gala malee hin galchu. Ilmoon ofii dhale odoo wajjin himimaaneetu garaan naboo namatti kennee jalaan hafuu. Gala yoo taatan nan gala waan jedhamurratti qabeenya isa walitti qabnee obboleessa keenya takkaa'u yoo nama fira keenyaa kana bira keenye kayetan galee oggoon galu bitti akkana jesan taatu guguma nan bitadha guguma makiinan bitaa guguma limaal hajuu keessa yaadaa ture. Boodarra kayetin hara biyyaa gale biyya oggoon galu baasabora baafadhee mucaan garaana jira. Mucaa kanaa wajjin khalaas kaayiroo deemayyatan murteesse oduman juut ji'a torba gahe. Ji'a torba oggoon ga'u ni beekta akka seera Itoophiyaatti ilmoo garatti ji'a torbaa ol qabattee biyyarraa bahuu hin dandeessu. Fiizaan nuuf qabamellee inni gubatee ni hafne. Achirraa Hamzaa khiyya Finfinneettiin argadhe. Finfinnee keessa hawaalee amatti akkan taa'e. Boodarra khalaas ni deemnaa tun gosa muka isa barma jamte taa'uun hin jiru. Taa'uun dadhabee akka malee. Boodarra maaltu jira khalaas haraan xayyaaraa ni cufame. Gaafsan Islaam ambaasaaddarri nama soddaa khiyyaati. Tindaqee ilaa manallee ilaa biirollee shemma jamaa kana fudhadhee naan yeroo kana gaa waan seerri hin jirre si dalaguu hin dandeenyu obsi haga tokko naan jee har'a galgala ganama biirootti isa bira dhayneetti biiroo irraa baanee galgala kaan akkan deemu murteessan tahriiba. Akkasitan ka'ee je cufadhee. Ijoollee lama qabattee? Ijoollee lama qabadhee ba'ee biyyarra. Maaltu jira gaa namoota hedduu wajji baanee roobanis na wajji jira dhugaa dubbatuudhaaf micoota tana isaatu akka malee lafa hamtuu Suudaanii fi Kaartuumii fi Suudaan hedduu lafa hawaal isaa 4 ol deemne. Duddarra kaatee micoo guddoo tannaa dabarsee haa galatoomu. Adeerallee miti yeroo garii abbaalleen bakka kas nama darbee nama bira noqota jeetan itti amanaa yeroo haala ulfaataadha bakki sun akka malee. Seenne Kaartuum seenne mana obboleessa keenya Umma Silaajitti buunee guyyaa 15 achi turre. Achirraa gaa tahriiban takkaan qunnamin tahriiban takkaan deemin kanin takkaanan deeme jee sammuuti jakasti waa'ee tahriibaa ijoollummaarraa jalqabee mataa jakasti lama hin ramadamin. Suudaanii fi Itoophiyaa hedduu Itoophiyaa fi Suudaanii fi Itoophiyaa hedduu Suudaanii fi Masrii hedduu Hamzaa khiyya isaa ji'a 3 Rehaan tiyya ishii amma 3 fi wahii awwala nama dubartii ta'e namni ilmoo fuudhee karaan deeme'an. Ijoollee lama. Hamzaan khiyya akka malee nu harkatti dhukkubsate. Akka malee nu harka dhukkubsatee mata maali suwaan kanatti sadarkaa lubbullee nu harkatti ba'uu geesse nan murteessi. Gaafuun biyyaa ba'uu murteessite hin beedus awwaaladheetiin dabra malee dhiisee namatti naaru. Ilmootii akkas gootan ilmootii akkana gootan hijaan hin hafu waan ta'eef yoo rabbi naa dabarse karaa fudhadhee dabre yoo rabbi naa hin dabarsin awwaaladheetiin bira dabra hajuu murteessati manarraa ba'e. Abbaa isaanii biyya dhiiftanii Sudurabiyaa. Okay, gaafuma galtuu ati ijoollee dheelamee galtee malee abbaan achumatti hafe. Abbaan achitti hafe. Akkasitti Hamzaa khiyyaa akka malee na harkatti dhukkubsate khalaas sadarkaa du'ee jennee harkarraa fudhannu akka geenye achirraa kaanee sababa Hamzaan dhukkubsatuutiin suwaan kanatti warreen silaa gaafsan tahriiba nu fidan saffisaan namoota wajjin dhufne dura na baasanii yeroo dhufnu mana hakimaa geessinee maal jennee xiqqashoo wayyaa'ee edaanuu rakkoo adda addaa karatti nu qunnamti ni jiraamti qulqullinni hin jiru bishaanis karumaa hagarra eeluma fa'aa waraabbataa yaana. Rakkoon tahriibaa dhuguma rabbitti rakkoo hanga hin qabne boodarra sanirraa kan ka'e Hamzaan astillee sadarkaa dhuguma rabbitti du'aa jiru iddoo ture turtii akkan dhufetti biitaan keessaa amata 2 mana namaatiin hojjechaa ture. Sarara zamaalek deddeebiin hojjedhaa ijoolleen tullachuu ijoolleedhaa galgalan itti gala. Boodarra gaafa kaan Hamzaan akka malee dhukkubsatee mustashfa Rayyaa kana geessee dawaa tokko dawaa kana fuudhee hoogganas deebi'u mucaan kiyya du'aa jiru hedduu jira. Khalaas jite isaa kate jaheessa olii gara gaggalti sheekotiin tun shee Fu'aadii fi shee Jamaal tattaanii maal jedhan haadha qabaa gatteessisaa mucaan duutti jira jedhan. Maal jechuudha sheekotiin tun maal haasutti akkamitti du'a mucaan kiyyaan jeen.
Meetaa yaadam zaka meetaa fi jiniin hin jirtu boyna raachii deeman jeen bismillah ila kan dhageenya nama taa'ee ilmoon jalaa duutu. Shafaata mucaa yaa naaf kennita munaa kan itoo gonjoon boo qabaa gattee saadha yaa mucaa gallaalo iji isaatu nakkati mana keessa diimtu garuu tun gara gaggalti. Hayya fooxaa matarraa fudhadheetu mudhitti dadhe. Kastin jeen isin maraatanii fayyaan qabdanii mucaan fayyaduu hin qabu mucaa hayya takkaa fuudhanaa kenna takkaana jalaan kaayoo nama taatan ni didee miti fooxaa mudhitti dadheetu man fida silmoota ijee mucarraa fudhadhee liftii dura jahaffa gallaa liftuu reegganne miilan bu'e gon boodanii narraa fudhanii mustashfa rayyaan kana dayini oggo dayinu namicha laa shamizuma kana lamaan akkatti gooba kan lamaan waliin qabe. Asin jee waan rabbi si beesse waan barattee na gargaare immoo rabbi irratti si gargaara mucaa kiyyaa tokkicha kanan qaban jeen. Amma yeroon jiru namichi naan jee harka isaa kana qaqqabatee gamana qaqqabatee mataa urgufee mahaluul kana fuudhee itti naqee afaaniin. Ogaa mahaluul itti naqu dafii mustashfa laboreeshin dhaqqabadhu naan jee. Rakkoom lamaa kudha afurii beekaddoon mustashfa laboreeshin dhaqqabadhu yoo rabbi lubbuu si dhaqqabe naan jee. Birraa qash 75 tokko shaqiyya keessa jira. Amman jee waan hin godhu wallaatiin gaggara galee taaskii qabe. Taaskii qabeetu man taaskituuf darbee maalin jee namti taaskitiin ishaaraa takka hin dhaabbatin jeen khasaaraan akka falaa. Beekee yoona gurgurtee homaa kan shaqiyyan jirani. Ishaaraa takka hin dhaabbatin khasaaraan akka falaan jeen. Namichi khayyee itti jete mustashfa laboreeshin hoggadhe nu rabbiin anuma gargaare. Khanee mustashfa guddaa hukumii biyya tanaati itti ol nu darbanii mucaan sakharaata keessa jira. Diktoorota 7 irratti wal ga'e. Garatti wal ga'e Sheekh Jamaal fi Umar Fuad akkatti dhufanii ilaalanii haalli naan jee Sheekh Jamaal kun hin maraatin mucaan kun du'e janaazaa akkattiin tusisi janaazessee mucaa kiyya deema si janaazessi maal haasutti qalbiin fayyaa sin qabdu annarraa deema an tokkoon kasanin dubbatin annarraa deema. Diktooronni torbaratti wal ga'anii mucaa kana miila gaggara galchanii jechuu mataa kana keessa bar akkana malaa qiyaamanti guutuu kan xiqqatu bira dhaabbadeetti ilaalan. Mucaa hidda dhiigaa guutuu keessaa dhabanii hidda dhiigaa isaa asin laal bakka kanaa kanaan hidda dhiigaa darban. Diktooronni torba mahaluul gugurdaa kana torba waraaban mataa isaatti. Mucaan ogaa mahaluul torbanii tolfitu ija banatee ummaa naan jee. Masha Allah. Ogaa namni mucaan ummaa jiru diktooronni guutuun ati haadha umma naan jeen. Haadhan jeena. Haadhan jeene akka duun barbaade hin jeen ilmooti akka jiraattu barbaada. Namni guutuun ati maali jinsiyaan tante ati akkamitti haadha haati namaa akkamitti kana haadha anaatu dhalee akkamitti fidan beeka akkanaa jiraatu barbaada ilmooti jenjee. Achi mucaas alhamdulillah janaazaa geessine jechuudha Umar Fuad keessa jira Sheekh Jamaal keessa jira janaazaa geessine jiraa fudhadhee galee rabbiin kiyya takkaan duran dhaabbanne waan rabbi kadhadhallee takkaarraa hin dhabne alhamdulillah rabbil alamin ara rabbillee mijuu guutuu na godhee ijoollee tiyyaa wajjin mucoon tiyyallee sadarkaa naan qixaa mucaan kiyyallee sadarkaa naan qixaa jiraatuun kun dubartiin takka yoo jabaattee rabbii kan keessatti hirkatti wanni ati goone wanni hin dalagamu hin jirtu. Lubbuu namallee deeffatuu dandeessa rabbirraa. Rabbiin garuu nama jabaatee isa kadhatu fedha. Nama jabaatee yaa rabbii kee tanan sirraa fedha. Tanan sirraa argatuu fedha joon fedha malee akkanumatti yaa rabbi akkas na goote yaa rabbi kana na goote yaa rabbi eessa dhaqa. Abadan. Keessafuu dubartoonni keenya waliin an dubartoota keenyaa dhaamu waggaa hunda cinaacha mirga isaanii cinaacha mirga dhiira irratti jissanii isaantu nu dandamachiisachuun sirrii miti. Abbaan manaa tokko akka gabba'e kufee hafuun mala. Akka gabba'een adagaan makiinaa dha'uun mala. Akka gabba'e bifa akkamiin namni hoggaa cinaacha dhiira irratti of jisse bifa akkamiin abbicha dhiiraa sarrakkoon takka yoo mudatte bifa akkamiin ilmaan kana guddise. Dubartiin takka gaafa ilma dhiiraa tokko walitti dhuftee ilmoo argatte keessafu mataa ofiitiif ilmaan kanaan lubbuu qabaa namichi kun boroo yoo du'e sadaqaatti hin kadhatu. Akka dur biyya teenya orruu abbarratti ilmaan dhaalanii abbaa jaartii dhaalanii maal godhan jiru akkasuma. Nama jabaatetu rakkoo keessa daga. Nama waan hin dandamin hin qaban dhugan siima. Faamiliin tiyya takka quban qaba. Faamiliin tiyya takka nan beeku. Takka faamilii tiyyan tana dhabe jeen hin beeku. Yoo faamilii dhugan jiran ala kanallee guyyaa tokko illiin tana naan jedhanii narraa himatan. Doolaara 5 namni narraa himatu jiru. Doolaara 5 alhamdulillah. Itti citee, itti rakkadhee, itti dhimamee, itti cinqamee, itti rakkadhee ilmaan kiyya arra barsiifadhee Hamzaan hibsitti jira, Rehaan hibsitti jirti. Barumsa afaan Faranjillee alhamdulillah isaan biraan rakkadhu arras tirkaata nagayga. Rabbi kiyyaa galanna haa ga'u. Masha Allah. Itti bareeddudha ammallee rabbi umriitii dheeratee ijoollee ta'e keessatti itti haa bulchu. Aamin. Tole akkuma nuti himuu jirtutti Kaayiroo dhuftee garaagarummaan Kaayiroo fi biyya kanaa akkuma jirutti biyya kanaa fi Suudi Arabiyaa jechuudha. Akkuma jirutti ammoo gaafa biyya kana dhuftu ilmaan lama qabda. Abbaan manaa keetti bira hin jiru chaalenjii biraati. Akkuma
biyya Suudii sunilleen biyyuma namaati tunilleen biyyuma namaati. Garuu garaagarummaan jiru gaafa Suudii jirtu abbaa manaatii fi ilmoon takkitti biraan abbaa manaatu jira. Gaafa duruftu immoo ilmoon lama taateeti abbaa manaan jiru. Chaalenjii akka reemu tanaa gaafa ilmoon irra dhukkubsattee chaalenjii dilatan dabartee jirti. San booda immoo hanga ammatti ilmaan guddisuu san gubbaan hawaasummaa keessatti hirmaachuu nama rakkate gargaaru akkasuma qabsoon uummata Oromoo kunii gaafa biyya keessa rakkoon garaagaraa jirtullee asitti hawaasa gurmeessuu nama rakkate gargaaru qabsoo tanatti innisuu asitti gaafa hiriira bahuu irraa eegalee gaafa sagalee namaa ta'uu gaafa aadaa Oromoo agarsiisuu baqataa kana keessatti rakkoo jirtu hundarratti yeroo ati hirmaattu si agarra. Gara biraatiin ammoo akkaataa ati daldala garaagaraa irratti hirmaatte waan namni hedduun milkeessuu dadhabe hedduu gaafa ati milkeessitu san gubbarraan uffata aadaa diizaayin godhu irraa jalqabee wantoota hedduu takka gaafa ati gootu agarra. Amma dubartii ta'uu haadha ilmaanii sanuu kophatti ilmaan guddisuu kana biyya baqaa keessa waliin jiraachuudhaan wal qabate hedduu ulfaata. Mee biyya kana keessatti jireenya kan kee akkam ture san booda bu'aa fi bayyee kana keessatti mudannoolee akkam fa'aa dabarsitee maal fa'aatti mudate maaltu akka ati cimtee sadarkaa kanatti mul'attu takkaa wantoota hedduu namni hedduun milkeessuudhaaf itti ulfaatu kana milkeessuudhaaf maali mee ati maal fa'aatu akkana sadarkaa kana jajjabina kana ta'e waan jiru muuxannoolee akka irraa argannuu fi barumsallee akka nuuf ta'u waan tokko mee nuuf kaasi. Galatoomii birra gaafin kee gaafii murteessaadha. Dhugaa dubbatuudhaaf ani biyya kana gaafan dhufu nama akka malee jireenyi afaan garagalee irraa tokko dhuga qabeenya dhabeetii miti qabeenyaan qabu kan amaanaa maallaqa gayaa silaa biyyatti gaafsaniif yoo gale mana bitu takkaa yoo makiinaa bitu kan bu'uura haadhee deemisan nama dhabee gaafan diinagdee tana dhabu dhugaa sammuutii dandamachiisuu qofarratti hin dalage. Namni silaa sababiin fayyamee eeqa namoonni dubartii wajjin suudirraa diinagdee san dhabne miidhamee sammuun isaanii miidhamtee biyya keessa taate. Namni nuti amaanaa bira kaa'anne kun gama qaama mootummaa Suudi Arabiyaatiin waa hedduu himanii akka wanti isaarraa qabame mootummaan Suudii akka maallaqa baasuu hin dandeenye baankiirraa ugguree namni kun waan godhu wallaalee sadarkaa Oromoo jalaa dhokatu takka ga'e. Ana Hamzaa fayyadee guyyaa 22 naa bilbilee mee diinagdee tan akkam godhuu deemta maal godhuu deemta jedhanii na gaggaafannaa waan sajaabe haadha isaa itti wajji jirra. Yaa isuma kiyya dhiifama ani maallaqa kana ammaaf ittiin haajamu sibira haa taa'u. Yoon akka rabbi akka isaa bahee bakkan geetti naaf ergite ergan dhaqee utubamee bakka san gattaa'en diinagdee tana akkan godhutti yaada malee amma tasgabbinan qabu jeeni. Hayyee jee guyyaa 22 naa bilbilee wajji haasonnee waa'ee diinagdee kanaa 23 24 guyyaa 25ffaa qabame jechuu dhageenya. Hedduu natti dukkana. Akka maleen abdii kute maaliif wanni nan silaa bu'uuraa qabu achi jirti. Diinagdeen nuti biyya keessa lafaa qabnu hin jirtu. Wanni lafaa ka'ee warra kanyan tana naa gurguraa jiru hin jirtu. Maaliin godhuu qaba kajuu akka maleen cinqamee ifin tasgabbeesse. Haa galatoom yeroo san keessa abbaan mana kiyyalleen masruufa gayaa gan finfinnee san keessa naa ergaa ture. Kana keessatti gaa sammuutii tasgabbeessuuf kana wajjin akka maleen cinqamee cinqinarra guddannaan obboleessa kiyyaan mari'adhe. Yaa abdii rakkadheetiin jira waan godhus hin beeku haalli kun qunnamee hin jeen akkam naan jee akkana jeetiin bal'inaan himeef. Duba baabban maallaqa ni qaba. Akkamitti ati jireenya kan kee guutuu nuuf jecha dhabaa turtee har'a gaafa waa dhabde abbaa dhusitaa naan jee. Akkam jeetiin maallaqa akkuu kana nama biratti dhabee jireenya bultii namaa keessa jiraata abbaa kiyya maallaqa gaafadha natti ulfaataan jee. Hayyee naan jee telefoonarraa cufate. Inni gaafa saniif waachuu hojjetaa mootummaati hospitaala keessa hojjeta. Abbaa kiyyaatti bilbilee itti himeedha. Ganama obboleessa kiyyaa keessatti qaanaa bilbilee illoo maallaqa baankii sina godhuuf galamsuu dhufeetiin jira. Kamittiin sina qaanaan jee laa maallaqa naan naqanii. Lakkaan abbaan bannan dhiisu maallaqa ergi jeen na erge maallaqaan sina qaanaan jee. Eeyyee abbaan kiyya yeroo san keessa 75,000 maallaqa Itoophiyaadhaan naa naqee akka malee naman jireenya kiyya keessa dhuguma rabbitti yoo rabbiin tana keessa na dabarse yaani waa bakkan haadhuun beeku yoo rabbi umrii isaa na dhaqqabchiise. Kana booda maaliin godhe haramiin deema akkamiin ta maallaqa kanaa fuudhe. Amma kayatiin gaadhalaan tun sheexana dhaggeeffata abbaa mana kiyya bilbilee ani kana dhale waan an barbaadu naa erge takka almaa kee nama narraa fuudhu fidii takkaa'u yoo maallaqa ijoollee kan inni keessatti muru fidiin jee.
Guyyaa sadii hogga lama fistee suma sun ajjirtu wajji fuune baankerra. Kuma 95 kana nuna qenin sabule sabilbile. Maalla kana finne Hamzaan kun xiqqaadhaarratti guurree teenyee akkam goona. Akkam goona waliin jechaa turre beekte. Amma hanga dhumeedduu rabbiin kaase tahriiba kan takkaan dhageenya namni biyyatan tahriiba ni deema. Asiin uree faan rabbi rahmataa godhuuf taasisti duute gaafa hiriiraa san. Asiin faan nu dura deemanii okkaa shaahan sayyifaa Ahmadoo Saalaa fa'aa jira. Okkaa shanan ijoollummarraa wal beeknattan bilbilee okkaa akkana ijoolleen hin deemu deemennaan abadan ilmoo karaa kanan deemtu naan jedhu. Sukun maraatan fayyaa qabaa jettumaan irraa cufadhee Ahmadoo Saalaa irra bilbilee. Wayi edaati fayyaan qabdu namni hundaa dhufu jira si qofaa dhufaa naan jedhe akkasii miti. Yaa Ahmadoo hunoo okkaashin dhuftu jaa ammoo an dhufuudhaaf wannum takka wanni irraa na deebisu hin jirtu bo'uun fedhaa. Fudhadhoo kootu boomaan jiranii hayyee. Ati ilmooti yuddara haadhee roobaa fudhadhee ayyaan bakrii ati gaanutti nam 12 karaa kana dhufu. Alhamdulillah wallahi akka nama sargii karaa yaa'utti tahriiba namni deemu san nuti ilma nagarreeyu. Maallaqa ni qabnaa maallaqa achitti kafalaa ha makiinaa kireeffata sargii ganda Suudaanitti sargii yaana jechaadha ayyaanii fi mucoon takka sirraa ni deemte amma karaa Awurooppaa kana deemte. Isaan kana Suudaanii fute sargii godhuudhaa deemne jechaadha. Ilaa hartuum dhufne alhamdulillah haala san keessan ture. Kana bira kunne immoo namni tokko hoggaa waa godhu dhuga yeroo saniif nama si bira taa'utti ni ulfaata. Annatti ni ulfaatu. Waan hedduu si dhibu biyya tana dhufee gulbata kiiloo 5 akaayitan ji'a 6 gurgureen. Ji'a 6. Gulballi nu badee. Namni kun laal beekaa jiruun muka tokko gubbaa korta. Jalaa ol korta. Ati gonkumaa nama abdii kutu ta'uu hin qabdu. Miskatiin godhuu beeka. Roobaa kan rabbi jazaa isaa hafalu ammallee reessallee rabbi duubatti nambisanii. Roobaa kana wajjin miskatii goone amma sukkara bitee miskatii godhuu nan beekaa si kaash kana fudhadhee axabaa kana keessa deemee waan miskatii godhamuu qabu kana hunda bitee dhufe. Dhufeeti miskatii tana godhe. Gaafa yaa rabbi har'a mucaa kana maal aanan bita jee namni ulaa dadha'ee dhufe maal feetan hulbata feena ni gurguran. Maal feetan shiroo maal maqaan isaa miskatii feena. Jiru. Amma isaanii tokko na laalee amma Austraaliyaa jira siyaa haadhamsaa naan jeen maakkatti cinqamtaa naan jeen. Yaa amma isaanii hin jeen. Yoon hin cinqamu nan taajee daranuu na bira teessi. An amma cal jee taa'urra tattaafadhee duunaa wayyaattu madiis hin jeen. Bara 2014 hanga jalqaba 15tti kana keessan ture. Yoomiyaan dalagaa. Ati wanni nan godhin hin jirtu. Garuu rabbiin hoggaa furmaata si haa'uu fedhe kuma xiqqoo takka sarka kaaya. Alhamdulillah. Garuu wanni si barbaachisu maal beektaa teessee dhidhiita turra deemtee dhidhiitatu wayya. Namni keenya cinqiin natti jira rakkoon mataa gubbaa na jira haramiin deemaa maaliin godhaa saayikoloojii isaa miidhatee sumti. Ta'uu hin qabu. Namni tokko hogga rakkoon harkatti na qabatuuf deemtee garte rakkoo harkaa tattaafatu qabdi. Odoon silaa gaafa san badaan hulbata kiiloo 5 sana kaayee ji'a 5 gurguru cal jeetuma taa'ee eessa jira. Hulbatuma bara 2014 keessa kiiloo 5 ji'a 6 gurgure saniin bara 2018 keessa hulbanna kiiloo 50 halkana kaayaa yoo bulle guyyaa 3 waliin ga'u magaalaa tan guyyaa 3 jiruun akkas fa'aa qabdi. Namni taa'ee dubbisan godha mana keessatti hulbatan godhaa shiroodhaan daakaa wafcoo magaalaa tan keessa namni wafcoo barbaadee baasee namni keenya hin beeku. Kan hunda namni keenya muuxannaa qabaatu qaba. Hojiin aybiin qabdu. Hojiin dhiphinaan qabdu. Xiqqoorraa haateti oltan kaarfatta malee gubbaan gaddeema yootti. Qabeenya guddaanin hojii eegalee yootti ni ulfaata. Kana hunda keessan dabree namni hanga kiyya rakkoo keessa dabree hin jiru. Garuu namni hoggana laali nama rakkoo dabarsasitti hin fakkaatu. Laa. Annama ciniinnatee sadarkaa nama akkatti ilkee ofirraa buqqisu rakkoo keessa dabre irraa tokko. Garuu rakkatan malee hin bal'attu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin anuma gaha. Tunis anumaa sunis anuma birraa keenya. Waa'ee hawaasummaarraa haati na gaafatte dhugaa dubbatuudhaaf gaafa nuti biyya sana dhufne koomanitiin hawaasaa akka malee wal dhaga'umsa jira. Maashaallah Abdurrazaaq fa'aa jira. Mudassir Galmoo fa'aa jira. Abdulqaadir Gumii fa'aa jira. Rabbi rahmataa godhuuf Abdallaa Jamaal fa'aa jira. Guyyaa tokko koomanitii dhuftu malee koomanitii naan jee Nasiibuu Abdallaa kun Nasiibuu an koomanitii jinni hin beeku nan dalagadhaan irraa deemu abadan dhuftu malee naan jee. Hayetan dhaqee hoggan dhaqu haalli tokko gaa nama haarayaa miti naan ifne dideetiin galee gaafa kaan hawaasatti gabbawuun xiyya kan hin murteesse gaafa tiifin Oromiyaa tiifin akkasitti dhaabbate. Awwal marraa waan sanarratti manni dhaabaan afeeranii waan sanarra dhaqee qabduu diinagdee sanii akka ta'u narra murteessanii
achirraa ba'aa san fudhadhee tan galee ba'aan sun hawaasa keessa ganna baafte koominiitiitti na dhiyeessite koominiitii bara 2015 jalqabarraa ilaa bara 2018 xumuraa itti gaafatamtuu dhimma dubartii ta'eetiin hojjetaa ture. Kana keessatti gaa rakkataa meeqatu afaan dhufa. Nama akka malee rakkatee fuudhee qaban ofii fuudhu rakkattuun bas nara rakkataadha jee mana keessatti galchuutu jira. Nama kanarra rakkataa achi hawaasa hammataa walitti qabee gargaaraa jee hawaasa kanarraa waa gurguree gargaaru jira. Namoonni kan yeroo san keessatti afaan arabaan beekuu naaf naadee Abdurrahmaan takka keessa qotanii isin maalii mootummaa biyya tanaattitu mindaa isinii kafalamoo UN'tu qabeenya isinii ramadee halkan rabbiin kun qaburraa hamzaa kan isaatti kaadhise hospitaalaan bula. Naadiyaan tun jalaan haftu rabbi jazaa ishee hafaluu mucoo haramaa hedduu nama sabboonaadhaan Austraaliyaa jiraatti. Halkan rabbii kana qabbanaa caaman jennu namni keenya afaan ifirraa hin danda'u hospitaala dhaqu wal'aanamee galuu hin danda'u dayaa kadeemu dayee nagaan galuu hin danda'u dirqama halkan mana haakimaa jala dhaabbataa bullaa guyyaa gallaa ati gaa hawaasa keessillee alhamdulillah waan na gaddisiisu takkaa dalageen beeku kana boodallee inshaallah biiznillah hagan jiraadhu lammii xiyyaaf hin jiraadha hawaasa xiyyaaf hin jiraadha ilmaan oromootiif hin jiraadha faamilii xiyyaaf hin jiraadha jeetiin murtii qabaa rabbi yoo na gargaare. Samboodallee ONN gaafa dhaabbatallee miidiyaa ONN akkasuma dinagdee qabduu dinagdee ta'eetiin hojjedhee amataa fi ji'a 8 kan keessa ture. Sambooda wanni adda addaa hoggaa uumamtullee an saffiseetiin waa keessaa deebi'aa dhiifamaa qabeenya keessaniis narraa fuudha waan keessaniis narraa fuudha kaju kunis miidiyaa Oromooti. Akkasuma BBS illee alhamdulillah waan bareedduu bu'urree turre bu'urri isaa kana boodallee akka fedhii xiyyaa ta'e itti fufa jeetii yaada. BBS miidiyaa dhuguma rabbitti bu'uureessinee namoota BBS bu'uureessa keessaa nama tokko bara 2019 irraa ilaa bara 2024 qabduu dinagdee BBS ta'eetiin hojjetaa ture. Alhamdulillah haalli tokko tokko haalli biyya kana keessas faallaasti dhufa. Adeemsi tokko tokko digingirnu godhullee waan kunni sirraayaa akkanaan fedhutti akka fedhii xiyyetti BBS hanga duraan jiru ol mul'atee argama jeetiin fedhii qaba inshaallah rabbiin waa gargaaru waa hedduu gaawwanni goonee hawaasummaa Oromoo keessillee ga'ee bareedduu hawaasummaa hawaasa xiyyaa keessillee ga'ee bareedduudha jeetii yaada. Kana boodallee fedhiin xiyyaa yoo rabbiin akkanaan fedhu naa ta'e hawaasa xiyya gargaaru fedhiin xiyyaa hawaasa xiyya gargaaru. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya keessummaa irraan tana haadha Siinqee haadha Hamdaa Ilillii Amasaanitii wajjin bu'aa fi bahii jireenya ishii akkasuma mudannoo fi muuxannoo biyyoota biyyarraa kaaftee Suudiidhaan akkasuma Kaayiroodhaan nu baaftee wantoota garaagaraa keessa dabartee fi akkasuma hirmaannaa hawaasummaa wantoota tokko tokko hanga tokko seenaa ishirraa akka hubannuuf wantoota garaagaraa kaafnee turre seenaan ishii yoo dubbatan waan dhumuu miti kutaan irraa kana fakkaata kutaa itti aanu keessatti ammoo gara biraatiin Ililliin maal faadha milkeessite kutaa biraa keessa qabannee itti deebina irraaf kan hanga ammaa daawwachaa turtan kana fakkaata qophii keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.